Halluun fincaan keenyaa waa'ee fayyaa keenyaa maal himaa kan jedhu ilaallarra. Egaa akkuma beektanii qaama keenya keessaa dhangala'aan hin barbaachifne karaa fincaanii ba'a. Pirootiiniin illee erga daakamee booda gara naayitiroojiinitti jijjiiramee kan gara alaatti ba'u fincaaniini. Fincaan immoo yeroo hedduu halluun isaa kan bishaan fakkaatudha. Kan bishaan qulqulluu fakkaatudha yeroo baay'ee. Haa ta'u malee takka takka yeroo gara keellootti jijjiiramu jira, yeroo diimatu jira, halluuwwan biroos yeroo godhatu jira. Mee halluun fincaan keenyaa isa akkamiitu noormaaliidha? Isa akkamiitu immoo rakkoo fayyaa agarsiisa kan jedhu kanneen gurguddoo ta'an waliin haa ilaallu. Halluun fincaanii jijjiiramuu egaa rakkoo fayyaa akka agarsiisuu danda'u ni beektu. Mana yaalaa fa'aa yeroo dhaqxan fincaan kee maal fakkaata jedhamtanii gaafatamtanii beektu ta'uu danda'a. Sababni isaas halluun fincaanii waan himu qaba jechuudha. Mee isaan keessaa kan jalqabaa kan diimaa ta'uu halluu fincaanii ilaallu. Halluun fincaanii diimachuun fincaan sun dhiiga makachuu agarsiisa. Dhiigni kun ammoo ujummoo fincaanii isaa ta'uu kalee fi kutaalee qaama keenya biroo keessaa karaa fincaanii kan ba'aa jiru ta'uu danda'a. Dhiigni kun baay'ina isaa irratti hundaa'uudhaan diiminni fincaanii kun garaagara ta'uu danda'a. Yoo baay'inaan dhiiguun jiraate halluu wayinii diimaa fakkaata. Dhibeewwan akka cirracha kalee, kaansarii fi madaa ujummoo fincaanii akka fincaan dhiiga makatu taasisuu danda'u. Haa ta'u malee garuu kan nuti dagachuu hin qabne yeroo hundaa fincaan kan diimessu dhibee fayyaa miti. Takka takka qorichoota adda addaa nuti liqimsinu kan mana yaalaatiin nu ajajamu kan liqimsinu nyaata nu nyaanne fakkeenyaaf nyaata nu nyaanne keessa hundeen diimaa yoo jiraate soorata nuti sooranne keessa wanta nuti dhugne keessa wanti fincaan diimessan tokko tokko jiru. Kanaaf qorichoonni tokko tokko nyaanni dhugaatiin nu nyaanne halluu fincaanii diimaatti jijjiiruu danda'u. Kun egaa yeroo muraasaafidha guyyaama sana qofaaf. Yeroo dheeraa namarra turraan kun rakkoo fayyaa agarsiisa fincaan diimachuun. Inni lammaffaan halluu kelloodha. Kelloo kan burtukaana yoo fakkaate. Halluun fincaanii bishaan qulqulluu fakkaachuu taansee kan noormaaliidha jedhamu yeroo baay'ee halluu kelloodha. Yeroo baay'ee fincaan gosa halluuwwan kelloo qabu naga qabeessa jedhama. Kunis hanga dhangala'aa qaama keenya keessa jirutu murteessa. Yoo hangi dhangala'aa qaama keenya keessa jiru baay'ee gaara ta'e fincaan qulqulluu ta'a bishaan fakkaata. Yoo immoo dhangala'aan qaama keenya keessa hir'atee jira ta'e fincaan keenya halluu kelloo godhata. Akkasumas kelloo gara burtukaanaatti halluu akkasii godhachuu danda'a jechuudha. Kun kan agarsiisu hanga dhangala'aa qaama keenya keessa jiru yeroo bishaan dheebonnu halluun fincaan keenya kelloo ta'a. Halluun fincaanii egaa yeroo bishaan qaama keenya keessa irratti inni kelloo ta'u seelonni dhiiga diimaa erga hojii isaanii xumuranii qaama keenya keessa kan isaan ba'an karaa bobbaa fi karaa fincaaniidha. Seeliin dhiiga diimaa tokko ji'a 3 qaama keessa hojjetaa erga ture booda erga dulloomee booda kan inni qaama keessaa dhabamsifamu karaa fincaanii fi karaa bobbaadha. Yeroo dhabamsifamuuf jedhu immoo hemoogiloobiiniin gala qaama keessaa dhabamsifamuuf yeroo jiru gara biliruubiniitti yeroo itti jijjiiramu jira. Biliruubiniin kun immoo yeroo fincaaniin ba'udha kan halluun fincaanii kelloo ta'u. Yeroo marrummaan ba'u karaa baayilii ba'a. Baayil kan jedhamu hadhooftu ishee jedhamu sana. Isheen kun egaa oomisha tiruurraa gad dhuftudha. Soorata soorannu bulleessuuf kan gargaartudha. Seeliin dhiiga diimaa ujummoo fincaaniitiin seenuun wayita gara alaatti ba'u halluu fincaan keenyaa ni gurraacha. Haa ta'u malee qorichoonni hedduun halluu fincaan keenyaa gara halluu burtukaanaa fi gara kellootti gaddaruu danda'u. Kanaaf halluu kelloo kan fincaan keenyaaf taasisu tokko qaamni keenya bishaan gahaa qabaachuu dhabuu yookaan bishaan dheebochuu agarsiisa. Lammaffaa immoo wanta nyaannee dhugne akka gara halluu kellootti jijjiiramu taasisuu danda'a. Inni garbiroon halluu magariisaadha. Fincaan keenya halluu magariisaa fi cuquliisa qabaannaan tariitii dawaa adda addaa nuti liqimsine soorata yookiin dhugaatii halluu magariisaa fi cuquliisaa of keessaa qaban yoo nyaanne fincaan keenya halluu magariisa yookaan cuquliisa qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee infekshinii ujummoo fincaanii kan sababa baakteeriyaa Pseudomonas aeruginosa jedhamu dhufu dhibee turuu qabaachuu kana malees immoo dhibeen fayyaa tokko tokko akka halluun fincaanii magariisa ta'u taasisuu danda'u. Kanaaf halluun fincaan keenya magariisa yookaan cuquliisa taanaan mana yaalaa deemnee ilaalamuun dirqama jechuudha. Inni garbiraan yeroo fincaan halluu wayinii godhatudha. Fincaan bifa wayinii kan inni godhatu
Dhibee fayyaa poorfaariyaa jedhamu yeroo nama mudatudha. Dhibeen fayyaa kun yeroo qaama keenya keessa hangi pirootinii poorfaariyaa jedhamu yeroo kuufamudha. Pirootiniin kun seelii dhiiga diimaa yookaan hemoogiloobiinii oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Yeroo inni humnaa ol kuufamu fincaan halluu wayinii godhata. Akkasumas gogaa fi sirna narviillee kan miidhudha dhibeen kun. Inni garbiraan parpil yeroo ta'udha fincaan hamaraawii isa jedhama. Inni kun dhibee parpil yuuriin baag sindireem jedhamu kan dhufudha. Kun yeroo namni ta'e ujummoo fincaanii keessa gommaan yookaan tubboon galee fi karaa sana fincaa'u karaa sanaan immoo infekshiniin baakteeriyaa yeroo uumamu nama gommaa fincaanii godhatee jiru keessatti jechuudha. Halluun fincaansaa parpilii ta'a. Kanaaf wanti kun jiraannaas dhibee fayyaa agarsiisa jechuudha. Akka waliigalaatti egaa yoo qulqulluudha ta'e kan bishaan fakkaatu ta'e noormaaliidha. Xiqqooma halluu keelloo kan godhate yoo ta'es noormaaliidha. Yoo baay'ee kellooma gad fageenya qabaatu godhate immoo bishaan dheebonnee jirra jechuudha. Qaamni keenya dhangala'aan irraa irratee jira. Magariisa yoo ta'e immoo infekshinii suudoomoonasii agarsiisa. Haa ta'u malee qorichoota tokko tokkos ta'uu danda'a. Akkasumas nyaannis kana fiduu danda'u. Egaa yoo baay'ee diimaadha ta'e yookaan waan nyaannitu kana fidaa waan dhugne yoo waan nyaanneef waan dhugne miti ta'e immoo dhibee fayyaa agarsiisa. Fincaan dhiiga qaba jechuudha. Kun immoo dhiigni sun eessaayyuu madduu danda'a. Keessumaa garuu kalee irraa kan maddeedha. Kalee ujummoolee fincaanii fi naannoo sanarraa kan maddeedha. Kanaaf halluu noormaaliidha jenne kanaan ala jiraannaa ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.